tu bakuma rabbi dubartii godhee na uume alhamdulillah jedha maali beektani badhaasoo tokko tokkoon caallaa jechuun badhaasoo kami maanaan hin jedhe itti rarraaseetuma rabbi haadhaan badhaasee jedhan tokko tokko kana fadeettee haati gumaataa nama komatti jedhe ammallee oromoon kana waan jedheef beektani warroonni sammuu isaanii furrii qofa jechuun furrii qofa jinqillaati isaanii furrii qofaan guutame kayaada gaarii tokko burqisiisanii namaaf sheer gochuu hin dandeenye jechuudha yoo si arrabse malee yoo nama guddaa xiqqeesse malee yoo bultima namaa keessa culbuq jedheetuma adada namni tokko wal fuudhee tiktookii kanarra gad dhufee waan gaarii irraan dubbata jecha tokko bareedaa keessan buusu ufiyyoo akkatti ilaalta akkana jira anka jedhe rabbi yoo fedhe du'aa irraa jiraa baasa jedhan du'aa irraa warroota du'aa bututtuu asirra gartee jechoonni isii sama'ii san keessa dhaabatan warroota amma gadi bahee jawaariin qeequ salphatu takka faa abbaa manaa hoolaa har'aan tana miira keessa galee jira abbaa manaa hoolaati maammadoon abbaa manaa hoolaa jawaar Muhammad gabbayeetiin namitti jedha afaan guuttate namitti jedha waa salphinnaa anka jedhu warroonni akkasii bar aslan yaada gaarii burqisiisanii namni isaan dhageeffachuu fi tiktook isaanii jala naqu carraa isaan qaban yoo jiraate waa nama arrabsu suuraa nama ufafoo kaahanii bar suuraa nama ufafoo kaahanii arraba irraa dhukkee kaasan jechuudha namittiin isa